Gammachu. Afaan Oromootiin maggaarrajaan afaan Oromootiin jiru sataara afaan Oromoo. Arabi faanii gaafii tokko bichaa deebisee homaa. Gaafii lama gaafii lama argattee. Kenna akkam nagaa qabdu isiniin jecha amma gaafii gaggabaabaa wayii gaafataa jirra. Gaafiin gabaabaan kun dammoo gaafiin akka gaafatameen yoo hatattamaan ka deebifamu ta'ee badhaasa qabaa, badhaasa guddaa qabaa. Amma keessummoota irreeffannaadhaaf bakka kanatti argaman gaafii takka gaafachuu barbaada. Na biratti argamaa dura maqaa kee? Abdiin jedhama. Okay, Abdii gaafii takka si gaafadha. Gaafiin tana ammoo carraa takka bichaa qabda deebisuudhaaf. Carraa takkatti qabdu sanii fayyadamtee gaafii ka deebisu ta'e badhaasa qaba. Eeshi badhaasicha dhumarra ka arginu ta'a. Gaafiin kiyya fakkeenyaaf nam tokko dheeraa jennee faallaa gabaabaa yoo jenneen diimaa jennee yoo gurraacha jenne dhiifama jennee maal jenna? Dhiifama jennee? Eeshi carraa takka qofa qabda. Gaafii biraatti sii tara. Gaafiin lammaffaa ammoo obboleeyyan haadha keetii shamarran afur dhalatanii haadha kee wajjin meeqa? Shan ta'an. Shanan san keessa akkaatii adaadhaan jenneen eenyuun? Haadha tiyya. Argatee jira. Gaafii tokko argatteerta. Inni biraa ammoo obboleeyyan kee dhalaaf dhiira keessaa kaa qabdu keessaa kasiif obboleessa hin taane eenyuun? Obboleeyyan kee ka waliin dhalatte dhalaaf dhiirallee fakkeenyaaf nama shanaa ta'ani. Shan keessaa kaati obboleessa kiyya hin jenneen eenyuun? Ishee dhalaasa. Ishee dhalaata argatee jira. Baay'ee haa galatoomu badhaasni kennas ka dhumarra itti deebinu ta'a. Amma nama biraa gaafannee isatti deebina. Gara biraatti deebina. Ishii dhaggeeffattoota keenya keessummoota irreechaa keessaa mucayyoo takka cinaa kanatti argannee gaafii gaafachuudhaaf. Gaafii kana yoo ka deebisu ta'e kallattiidhaan qarshii 200 badhaasa qabaa. Gaafii kana ammoo kallattiidhaan yoo hin deebisin carraa tokko qofa qabdi. Carraa tokkotti fayyadamtee gaafii kana yoo deebisu badhaasa kee fudhattee. Innaa gaafiin kenna gaafiin kenna maal seete obboleeyyan haadha keetii fakkeenyaaf afur haa ta'an haadha kee wajjin shan isaan keessaa eenyuun ka adaadha jettee yaamne? Obboleeyyan haadha keetii afur haa ta'an haadha kee wajjin meeqa? Shan. Shana san keessaa kaate adaadha jettee yaamne? Ishi gaafii bira ishi gaafii biraatti haa tarru. Gaafiin bira fakkeenyaaf nama tokkoon dheeraa jennaan faallaan dheeraa maal? Gabaabaa. Faallaan diimaa? Ishi faallaan dhiifamaa hoo maal ta'a? Faallaan dhiifamaa hin argannee bakka badhaasni si ala taree jira. Gaafii tokko si gaafadha. Gaafiin tokkochi badhaasa qarshii 200 qaba. Hoo ka deebisu ta'e. Obboleeyyan teessa waliin dhalatte keessaa obboleeyyan dhiiraaf shamarallee haa ta'u obboleeyyan san keessaa kasiif obboleettiin taane nu. Argattee jirti. Ishi gaafii si gaafadha. Afaan Amaaraatiin maggaarrajaa yoo jenne afaan Oromootiin maal jennaan? Gaafii sadii qabannee dhufnee tokko deebistee tokko ammoo wallaaltee kadhumaa kan ammoo akka argattu si ilaalla. Ishi afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin goommana jennaan. Afaan Oromootiin hoo maal jennaan? Shaana jedhama. Raafuu argattee jirti. Gaafii sadiin keessaa gaafii tokko dhabdee gaafii guutumaan guututti hin deebisne. Siif kennama dhumara. Gaafii tokko si gaafadhaa gaafii sadii yoo deebiste badhaasa qarshii 200 qaba gaafiin. Tokkoffaan dheeraa jennee gabaabaa yoo jenne diimaa jennee maal jenne? Gurraacha jenne. Dhiifama jennee hoo maal jenne? Dhiifama jennee maal jenne? Afaan Oromootiin.
Diimaa jennee erga gurraacha jenne dhiifama jennee maal jenna? Ishii hin arganne carraa tara gaafiin sadii obboleeyyan haadha keetii afur yoo ta'an haadha kee wajjin meeqa ta'an? Shan. San keessaa kaati adda addaan jenneen eenyuun? Injiru. Obboleeyyan haadha keetii afur haadha kee wajjin shan jara keessaa kaati adda addaa jettee yaamne eenyuun? Hin arganne gaafii lammaffaallee gara gaafii sadaffaatti si haa taru. Afaan Oromootiin afaan Amaariffaatiin magaarrajaa jennee afaan Oromootiin hoo maal jenna? Hin arganne gaafii sadanuu badhaasni illee hin jiru. Kam deebiste hin deebisne gaafii tokkochoyyuu. Sun gaafii miti fakkeenya. Ayyee nagaatti. Si gaafa daasli gaafii sadan kana yoo deebiste qarshii 200 harka fudhattee deemte. Birrii maal siif kennama? Ayyee gaafiin kenna itti hafufnu dheeraa jennee gabaabaa yoo jenne diimaa jennee gurraacha yoo jenne dhiifama jennee maal jenne? Dhiifama jennee soorii jenna. Gaafiin carraa takka gaafiin carraa takkittiidha. Inni lammaffaa haati kee obboleeyyan afur qabdi. Haadha kee wajjin meeqa? Haati kiyya obboleewwan afur qabdi. Haadha kiyya wajjin afuri. Akkamitti? Isii malee sadii isii wajjin afur. Haadhi kee bicha osoo haadha kee adda dhiisnee haadhi afur qabdi. Haadha kee wajjin meeqa? Shan. Shanan san keessaa taati adda addaa jettee yaamne nun? Haadhatii. Haadhatii gaafii tokko argatee jira. Inni biraa ammoo afaan Oromootiin maggaarrajaan maa inni afaan Oromootiin? Maggaarrajaan afaan Oromootiin hin jiru sataara afaan Arabiffaan gaafii bicha deebisee homaa gaafiin inni deebisee hin jiru tokko bicha takkittis gaafii sadiintu 200 qaba. Gaafii sadiintu 200 qaba galatoom. Gaafii sadii si gaafadha. Gaafii sadiin kana yoo deebiste qarshii 200. 200 gaasiin dammoo carraa takka bichaa qaba. Eeshi gara gaafitti haa tarru. Dheeraa jennee gabaabaa jenna. Diimaa jennee gurraacha jenna. Dhiifama jennee maal jenna? Dheeraa jennee gabaabaa jenna. Kabiraa? Gurraacha jennee diimaa jenna. Dhiifama jennee maal jenna? 200 fudhadhu. Baga balleessa jenna. Hin arganne gaafii. Inni gaafii biraatti si tara. Obboleeyyan haadha keetii afur haadha kee wajjin shan. Tanniin keessaa kaati adda addattee yaamne nun? Haadhatiyya. Gaafii guutuun arganne tokko. Ishi afaan Oromootiin goommanni maal jedhama? Raafuu. Afaan Oromootiin magaarrajaan maal jedhama? Maggaarrajaa jechuun yaani afaan Amaariffaatiin mire na gaafatte. Afaan Oromootiin. Shaffanaa. Amaariffaa kan deebisne qarshiin 200 si ala taree jira. Ayyee. Isin gaafadha gaafii kana sadiin isaa namni deebise qarshii 200 fudhata. Sadiin isaa carraa takka qofaa qaba. Okay, gara gaafitti haa taru. Dheeraa jennee gabaabaa jenna. Diimaa jennee gurraacha jenna. Dhiifama jennee maal jenna? Dallanuu. Hin arganne. Gaafii biraa si gaafadha. Haati kee obboleeyyan 5 qabdi. Obboleeyyan 4 qabdi. Haadha kee wajjin meeqa? 5. Jara keessaa kaata adda addaa itti yaamne. Kan jiru. Hin jiru? Afaan Oromootiin maggaarrajaan maal jedhama? Mokkori. Afaan Oromootiin maggaarrajaan maal jedhama? Dukkaneessituu. Hin deebisne amma gara keetitti haa taruuti. Isuma si gaafadha. Hoo argatte sadii san 200 kun harkarra jiru. Namni lama fudhatte hagamma. Ishi dheeraa jennee gabaabaa jenna diimaa jennee gurraacha jenna dhiifama jennee maal jenna? Shibiraa tarru. Dhiifama jennee ulfaadhu. Ayyee gara gaafii. Obboleeyyan haati kee obboleeyyan 4 qaban. Jara keessaa kaati. Haadha kee wajjin meeqa 4? Obboleeyyan 4 qaban. Haati kee wajjin meeqa? 5. 5 mi? Jara keessaa kaati. Adda jettee yaamne nun? Adda jedhee yaamne haadhatiyya. Haadhasiiti argatteerti. Yaa ijoollee hin jenne. Qoy afaan Oromootiin maggaarrajaan maal jedhama? Haguuggaa. Haguugduu.
argatteerti gaafii lama gaafii lama argatteerta maal jennee bineensota keessaa bineensota wal dhalanii wal horan keessaa ka harma osoo hin hodhin guddatu bineensota keessaa ka harma osoo hin hodhin guddatu laa xootaa miti isa takkasii dabalee dhibba lama si jenna gaafii si gaafadha gaafiin kiyya akkuma jara gaafadhe san gaafii sadan kana yoo deebiste qarshii dhibba lamaan mul'atti manaaxirii godhattee ilaalti gaafii sadiin kana yoo deebiste qarshii dhibba lamaa fudhattee deemte gabaaba inni dheeraa jennaa diimaa inni gurraacha jenna sa ishi dhiifama jennee maal jenna dhiifama jennee faallaa dhiifama bakka carraa takka obboleeyyan ati qabdu dhiiraa fi durba keessa walitti shan haa ta'ani jara keessaa kan obboleessa siin taaneen obboleeyyan afur qabdu dhiira lama haa jennu dhalaa lama haa jennu jara keessaa ka obboleessa siin taaneen arganne ishi gaafii tokko si haa dabalu gaafii tokko si haa dabalu gaafii tokko si dabala haadha kee fakkeenyaaf gaafii si gaafadhu fakkeenyaaf gaafii biraa si jijjiira jaalallee qabdi jaalallee sirriitti jaalattu qabdi obboleessa sirriitti jaalattu qabdi lachuu dhabuu hin dandeetti sa'aatii tokkotti rabbiin godhanii kallee gaafataman dursitee nuuf laata atillee jiraachuu barbaadda jaarsi haalitu haalitu kabraattu dhufa wayi kabraattu dhufa miire obboleessi hin dhalatu gaite jaarsi garuu kabraa dhufu jaarsi kee akkas hin dhageenye bicha inni gaafiin keenya kanumaa amma gara gaafii biraatti darra gaafii si gaafadha gaafiin namuu carraa takka bichaa qaba lama mokkoruun hin jiru gaafii sadiinuu guutuu deebisnaan qarshii dhibba lama yoon beeku ta'e walumarraa eekshi gaafiin tokkoffaan haati keessan obboleeyyan afur qabdi haadha keessa wajjin shan isaan keessaa kaate adaadaan jenneen nun kani adaadaa jettanii yaamne nun kani obbole isheen gafa injedhamti ka carraa tokko bakka agarsiifa lama ka adaadaan jedhamne jara keessa oo kan injedhamne ishee xiqqoo hin arganne gaafii hin arganne ishi gurraacha jennee diimaa jenne dheeraa jennee gabaaba jenne dhiifama jennee maal jenne gammachuu hin arganne ishi afaan oromootiin magaarrajaan maal jedhama bakka hin arganne hin arganne agugdu jecha wama agugdu nishi bakka hayyesh bagattiin isin gahe gaafii sadii isin gaafadha sadiinuu yoo isin atillee adda sadii isiillee adda sadii deebiste qarshii dhibba lama nama fudhattan laa sadiini kaaseerri kenna akkasitti yoo lama deebiste carraa biraa sii kenna akka argattuuf ishi haati kee obboleeyyan lama qabdi obboleeyyan afur qabdi haati kee obboleeyyan haadha kee waliin meeqa shanan keessa kaatee adaadaan jenneen takka hin arganne lammaffaan dheeraa jennee gabaabaa jenne furdaa jennee qal'aa jenne dhiifama jennee maal jenna faallaa dhiifamaa bicha faallaan dhiifamaa dhiifamni faallaan isaa gaa yookiin namatti mufachuudha mufannaadha faallaa dhiifamaa aaruudha hin arganne tokko siyaafa sadii keessaa tokko siyaafa afaan oromootiin maggaarrajaan maal jedhama da'oo hin arganne
Amma gara asii taataa dhufu inni mokortaa? Ishi. Obboleeyyan afur qabdi. Lama dhiira, lama dhalaadha. Shamarran jecha. Si wajjin meeqa? San keessa kaa'ati obboleessa kiyya hin jenneen. Kaa'ati jara keessa obboleeyyan kee keessaa kaa'ati obboleessa kiyya hin jenneen. Ifa siin taane? Innaa wanni gaafii barga gaafii akkanaa wanni gaafanneef namni danda'ee deebisu hin jira. Amma namni deebiseera. Hin deebisu. Ati ilaal obboleeyyan afur qabda. Lama dhiira, lama shamarran. San keessa shamarranii keessa carraa takka bichaadha irraa tarroom. Kaate obboleessi hin jenne nunum. Biraa tarro. Siifillee hin galle. Ishi goommanni afaan Oromooti. Ishi gaafii biraatti si haa gaafadhu. Bineensi ati hin deebisin ati carraan kee turmeera. Bineensota keessaa kan harma malee ilmoo guddifatu sadii maqaadha. Beektuun arganne gaafii mara galatoomaa isin galateeffanna.